Nagayni ko kabajam jalala firta sinifato kabajamo jalata mamati YouTube channel furtu ab kam turtan jecha anu boleh segan fayoda furtu ab rai yada ijofi mem ponti tay eddu sin gargaru sini kabade dufe yero baye rede bi an online rat malako jechuuf kan danda'u wanta tasgabba afi bu'aa sini busu danda'un sini video fa hardalle wa mem ponti tay kesuma barattoota bu'aa guddaa kan qabuu fi barataa bakka feete jiraadhu iskuulii akkasumas qophaa'ina akkasumas immoo barnoota dhaabbata barnoota olaanaa kolleejii yuunivarsiitii lafa feete jiraadhu garuu barataadhaaf meen pointi kan ta'u akkasumas dabalee barsoota bakka garaagaraa jirtanii fi sadarkaa hojiirra jirtaniif isin kan fayyadu akkasumas gara fuulduraatti jireenya keessan completely direction isa jijjiiruu kan danda'uun isin qabadhee dhufee hanga dhumaatti na hordofuudhaan yaadaan asiniif qoodu kanatti immoo koomenti gochuudhaan yaada keessan naaf qoodaa waan gochuu barbaadan sababiin isaa free 24 hours sa'aatii 24 guutuu isin gargaaruudhaaf eeyyamamaadha maaliif akkasin geeddaramtanii jireenya keessan completely jijjiiramuun barbaada sababiin isaa anillee kaleessaa barataa yuunivarsiitii yookiin immoo dhaabbata barnoota olaanaa irraan ture akkamittan akkan sadarkaa arna online irraa maallaqa sirrii dalaguu irra ga'e isiniif ibsaa as ga'eera ammallee gara fuulduraatti akkasin maallaqa fi bir'aa maallaqaa irraa akkasin wala bataatanii jireenya keessan geeddaruu ofii keessan irra dabartanii maatii keessaniif dhiibbaa humuu akkasin dandeessanan isin gorsuu barbaada kallattumaan gara yaada har'a isiniif qabee dhufetti waliin dabarraa garuu laayikii akkasumas sheerii waliif gochuun dagatanaa osoo tole subscribe gochuun immoo namoonni haaraan YouTube channel kanatti dabalamaan isin jedha otoo subscribe hin godhin hin dhaggeeffatina sababiin isaa afaan keenya kana yeroo baay'ee namoonni namoota jajjabeessuu irratti hin hojjetan jechuudha kanaaf har'a waan meen pointi waan tuqaan lama qofa isin qooda tuqaan lamaan har'a isin qoodu kana keessa immoo waan meen pointi ta'etu jira waan guddaatu jira jechuudha kana fayyadamtan taanaan tasgabbiin akkanan tasgabbiin isin barsiisaa jiru kan tasgabbiidhaan hubattanii gara fuulduraa ilaaluudhaan step by step tarkaanfatu taanaan completely jireenya keessan akka jijjiiramu na amanaan isin jedha kallattumaan gara yaada isin qabadhe dhufetti waliin hadabarru ara kanatu wajjin laallu karaa ittiin maallaqa hojjechuu dandeenyu keessumaa barataa fi namni dubbisuu barreessuu danda'u akkamitti akka maallaqa hojjechuu akkamitti akka danda'u karaa salphaa fi bu'aa guddaa buusuun isin gorsa maaliif application adda qabannee gara kana dhufuun baay'ee salphaadha easy maallaqa kumaatama irraa hojjechuu nan danda'a application kana fayyadamaati application kana fayyadamaa laayikii godhaati linkii kana tuqaati application buufadhaati application kana maallaqa iddoo argattu jedhee isiniif qoodee maallaqa iddoo ofii koo generate gochuu nan danda'a dhugaan isin jedha nan danda'a garuu sammuun koo waan nan eeyyamneef sana gochuu gonkumaa hin dandeenye maaliif akka inni bu'aan buusne waggoota 4-5 darban yeroo kootti kennee hojjedhee application adda buusne waliin iyyuu ni beekna jechuudha telegiraamiidhaan taabii gochaa turre waan hedduu gochaa turre garuu faayidaa takka illee hin qabu jechuudha bu'aan isaa zeeroodha amma garuu sistemni yookiin immoo steeppiin isiniif har'a qoodu kuni steeppii salphaa fakkaatu garuu umaa gadi kan hin qabne kan fakkaatu garuu guutummaa jireenya kiyyaa completely kan geeddaree fi akkanan bir'aa maallaqaa irraa walaba ta'u kan na taasise keessaa isa guddaa ta'edha jechuudha akkam yoo jettani waan lama qofan isinii qooda steeppii kana lamaan qofa fayyadama yaada keessan gara steeppii kana lamaanitti deebisaa steeppiin inni jalqabaa YouTube chaanaalii kireetii godhadhaa waan feete irra jiraadhu barataa akka feetee ta'e kana jechuun yeroo tokko barattoon ciccimoon baay'ee aktiivii ta'an yeroo isaanii barnootatti dabarsu sa'aatitti YouTube hojjetan hin qabani YouTube jechuun construction hojjechuu miti YouTubein maayindiin kan hojjetamu sa'aatii guddaa sirkaan fudhatu waggaa lammaffaa yeroo hin jiru yuunivarsiitii keessa yeroo hin jiru YouTube jalqabee jechuudha YouTubeota kana qofa osoo hin taane furtuu aabbee kana duwwaa osoo hin taane YouTubeewwan garaagaraa hedduutu jira jechuudha isaan kan hin jalqabe waggaa tokkoffaadha yeroo hin jirudha amma garuu sadarkaa ana gargaaruu irra ga'aniiru yeroo koo akkamitti fayyadamtee jettu taanani yeroo kee fayyadamu baay'ee salphaadha yoo ati barataa pilaanii fayyadamu barataa karoora qabu barataa cimaa yoo taate kana jechuun barataa cimaa gaafa hin jiru sa'aatii hundumaa sa'aatiin ati qabdu vaaliyuu akkasiif qabu gatii akkasiif qabu sa'aatiin maallaqa akka ta'e adda baastee hubatte taanaan sa'aatii kee addaan qooddee sa'aatii muraasa fayyadamta jechuudha ani yeroo sana sa'aatii muraasa fayyadama sa'aatii kan fayyadamtaa naan jettoota ate sa'aatiin gara kaffeetii deebi'ee sa'aatii barattoonni buna dhuguu bakka addaa bashannanaaf deeman ani immoo doormii keessa daqiiqaa 15 qofa fayyadamee tan viidiyoo hojjedha jechuudha viidiyoo muraasa hojjedha yeroo sana barataan hunduu doormii gallakkisee gara alaabaa ani immoo gara doormiitti deebi'een viidiyoo tokkoon hojjedha viidiyoo sana maxxansa torbanitti si'a 2-3 viidiyoo 2-3 maxxansa jechuudha TikTokis ta'e YouTube irrattis ta'e yeroo haalli naaf hin mijanne immoo daqiiqaa sakandii muraasa fayyadameen viidiyoo YouTube TikTokiif ta'uun hojjedha
namoota immoo akka isaan TikTok irraa gara YouTube deemanii akka gara YouTube deemanii YouTube kiyya subscribe godhanii fi dhaggeeffatan nan jajjabeessa jechuudha. Waan qabatamaa fi namoota itti gaafii ta'u waan salphaa waan beeku qofan hojjechaa ture jechuudha yeroo sana. Yeroo sana hojjetaa ture gara waggaa arfaffaarra gaafan ga'u YouTube kiyya gara moonii ta'uutti naaf dhufe jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaadetanii bifa salphaa ta'een hojjedhaa. Maal irraa kaana jettoo taate immoo tokko waan dandeessan irraa ka'a. Waan dandeessan jechuun maatimaatiksii dandeessa taanaan maatimaatiksii foormuloota egzaampiloota achirra jiran sana bilbila kee riikaardi godhiitii yookiin ibsi namootaaf isuma barreeffamee jiru ibsi. Xiqquma ishee daqiiqaa 5 ibsitee viidiyoo sana waraabitee YouTube irra kaa'i. Baay'ee salphaadha. Yookiin immoo waan namoonni itti rakkatan waan fedhe haa ta'u daataa bilbila isaanii sirreeffachuu haa ta'u bilbila isaa filaat moodii irra godhee filaat moodii irraa kaasuun nama rakkisa. Kanan beeknu nuti waan takka illee sana maaf hin taane sana barsiisitee achirra kaa'i. Yookiin immoo nama gorsi barataa si duuba jiru. Daqiiqaa muraasa waraabiti harkuma keen qabee waraabiti idiitii iyyuu hin godhin achumarra kaa'i. Yeroo tokko viidiyoon idiitiin godhamne hanga view miiliyoonaa kan qabutu jira. Idiitii kan hin taane maayyuu idiitii kan hin taane zimbiloo akkasumatti zimmennee waraabnetuma idiitii kan osoo hin ta'in kan attaachi ta'e jechuudha. Garuu hanga seera YouTube waan cabsu hin ta'in malee jechuu barbaadetanii kanaaf namoota kan nama koofalchiisuu faani nama godhu yookiin kan namoota dammaqsu baay'ee kan hin bareedne garuu yaada bareedaa aadaa bareedaa kan of keessaa qabu jenereetii gochuu danda'u qabna jechuudha. Sana goone isteeppiidhaan tarkaanfata taanaan har'a iddoo jirtutti yoo qophaa'ina jiraatte yoo elementary jiraatte yoo immoo dhaabbata barnoota olaanoo irra jiraatte gaafa barnoota kee xumurtu YouTube'n kee maallaqa siif jenereetii gochuu danda'a. Hojii namaa mandarra deemtee waan barbaaduuf takka illee hin qabdu. Mana keetti ol galtee sagantaa kee baafattee yoo sana qofaayyuu hojjette jireenya kee guutummaatti geeddartee biizinasii dhuunfaa keetii kireetii godhachuu dandeessa jechuudha. Kun sappoortii isin godha. Kanaaf akkanatti fayyadamaa YouTube kireetii godhadhaa isiniin jedha. Steeppii isa jalqabaa. Akkamitti kireetii goonaa maal kan jedhu steeppiidhaan hunduma isaa maxxansee jira. Gara pileelistii deematii ilaalaa akkataatti YouTube'n banamu akkataatti gara moonitti dhufu jechuudha. Hanga moonii ta'utti viidiyoo isaa hojjedheera. Namoonni biroos viidiyoo kana hojjetan ijoolleen keenya baay'eetu jiru itti fayyadamaa isin jechuun barbaada. Inni lammaffaa fi inni main pointii ijoo ta'e sa'aatii kana barataan barsiisaan namni barreessuu dubbisuu danda'u biloogii yookiin immoo weebsaayitii irratti hojjechuudha. Weebsaayitiinis akkuma YouTube maallaqa guddaa nuuf galcha. Inni immoo minimum hanga $100 hanga $200 jedhatti akka nuti hojjennu kan nu gargaaru weebsaayitiidha. Weebsaayitiin otoo ofii keenya harka keenya ittiin buusin barreeffama adda addaa yaada qopheessuuf AI fayyadamne barreeffama biloogii barreessuuf AI fayyadamne imeejii jenereetii gochuuf AI fayyadamne hunduma isaa AI fayyadamne maallaqa hedduu kumaata maallaqa kaa'amu argachuu dandeenya. Maallaqa hedduu ji'atti yookiin immoo ji'aan maallaqa hedduu argannu kana dadhabbii kan nun gaafanne bilbila keenya ofii keenyaa fayyadamne kompiitara otoo nun barbaadin daataa bilbila irraa qabnu qofa fayyadamuudhaan AI fayyadamne maallaqa hedduu hojjechuu dandeenya. Sun immoo weebsaayitii immoo akkamitti weebsaayitii argannaa yootaan namoota doomeenii gurguran irraa doomeenii bitadhaa. Weebsaayitii eessaa bitannaa itti taanaan weebsaayitii nagaafadhaa namoota doomeenii irraa bitattan isiniin finqoodhaa yookiin immoo namoota hedduutu jira jechuudha. Yoo barbaadan doomeenii dhuunfaa keessaniin bitattanii ofuma keessanii weebsaayitii sirrii ta'e tokko ummattanii weebsaayitii sana irratti biloogii daqiiqaa muraasaaf jechuudha. Yoo guddate daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 ittiin fudhatu jechuudha. Sababiin isaa yaada barbaadan sana AI barreessitu AI'n biloogii bareedaa isiniif hojjeta akkasumas suura gaarii jenereetii isinii godha. Isin immoo guyyaa guyyaadhaan sana upload gochuudha yookiin immoo biloogii sana weebsaayitii keessan irratti maxxansuudhaan weebsaayitii keessan namoota share yoo gootan akkasumas namoonni sarchii godhanii gaafii adda addaa gaafa gaafatan weebsaayitii keessan keessa gaafa seenan aadii adda addaa sababa aadii Google AdSense irratti erguu fi maallaqa hedduu argachuu dandeessu jechuudha. Waan aktiivii ta'e waan namoonni hedduun sarchii godhan yoo yerootti hojjetu ta'ate jechuudha. Kun hunduu dadhabbii isin hin gaafatu. Keessumaa weebsaayitiin bu'aa guddaa isiniif buusa jechuudha. Hanga maallaqa hedduu ji'atti akkasiin argatan taasisa jechuudha. Maallaqa hojjettoonni mootummaa ji'oota guutuu hojjetanii argatan isin guyyoota muraasa gidduutti maallaqa hedduu hojjechuu dandeessu. Kanaaf weebsaayitii fayyadamaa weebsaayitii wal bara. Dabalataanis immoo yeroo firii qabdan online irraa barnoota weebsaayitii wal qabatu baradhaa jechuudha. Weebsaayitii developmentiin kan wal qabatu baradhaa. Akkamitti biloogiin akka barreeffamu, akkamitti suuraan jenereetii akka ta'u, waan AI maal akka ta'e, AI akkamitti akka fayyadamnu waan kana qofaa fayyadamtu taanaan tokkoffaasin sammuun keessan aktiivii ta'a. Onlaayinii faana wal bartu. Boruu gaafa baatan illee chaalenjii hin taatan. Namoonni onlaayinii faana baay'ee waliin barre gaafa ba'an illee chaalenjii ta'u. Inni biraa hafuutii beeksisa adda addaa appilaayi gochuudhaaf iddoo chaalenjii ta'u. Kana jalaa kan isin baasu
amma sadarkaa amma jirtan kanatti waan onlaayiniin kan wal qabatu waan sammuu keessaniin burjaajessine waan sirrii ta'e. Maaliif fakkeenyaaf ati barnoota tokko qo'atta yoo taate barataa fayyaa yoo taate waa'ee fayyaa onlaayinii deeggaramtee kan ofii kee barattu deeggaramtee beekumsa ofii keetti dabaltee onlaayinii irratti mata duree tokko fudhattee mata duree sanaaf ibsa gahaa kennitee onlaayinii irratti biloogii maxxansite biloogii sana fayyadamanii namoonni gaafa akkuma kee namoonni dubbisan googilii irra sarchi godhanii gaafa dubbisan ati immoo maallaqa hedduu argachuu dandeessa jechuudha. Kanaaf barataan akka kanatti maallaqa salphaatti jenereetii gochuu danda'a. Tooftaa kana lamaan yoo fayyadamtan, tooftaan jalqabaa YouTube, tooftaan lammaffaa immoo weebsaayitii yoo fayyadamtan. YouTubeif weebsaayitii haalli isaa mallee konfiisu nu godha. Akkamitti nuuf banii nuuf uume jettu taanaan karaa keessaan dubbisaa isiniif isin gargaaruu ni dandeenya. Yaada keessan koomentii lanaa ka'a. Isteeppii kana lamaan qofaaf fayyadama. Kun kontentii kireetarii keessaa isa tokkodha. Yeroo biraa viidiyoon hojjetamee jiru jira. Isaan upload isiniif godha. Itti fayyadamtu nagaanaaf ta'a. Laayikii, sheerii walii gochuun dagatina. Yeroo gaarii viidiyoo biraatiin wal agarra. Nagaan.